Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barnoota keenya guyyaa har'aa keessatti karaa kamiitiin YouTube irraa kaffaltii bareedaa argachuu dandeenya yookaas dachaa baay'eedhaan maallaqa argachuu akka dandeenyuun waan tokko tokko isinitti agarsiisaa jechuudha. Egaa YouTube'n kallattii baay'eedhaan kan kaffaltii namaa saffisiisu achi keessaa kallattii gurguddaa lama isinitti agarsiisa. Already kallattii kana lamaan fayyadamtanii dhugaa dubbachuudhaaf ariitii keessatti maallaqa keessan saffisaan isinii guddachuu danda'a jechuudha. Egaa yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa kan dhuftan yookaas Naardos Tuubiin daawwachaa kan jirtan piroofaayilii kana Naardos Tuubii isa kana sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa jechuudha. Egaa maqaa kanaan yuutuubii baay'eetu jira garuu yuutuubiin kan kooti kun piroofaayilii isa kana kan qabudha jechuudha. Isa kana dhuftee sabiskiraayib yoo gootan barnoota babbareedaa as jalaa argattu. Fakkeenyaaf barnoota barbaachisoo ta'an kan akka yuutuubii wajjin wal qabatan adabbii yuutuubii keessatti bifa kamiin sirreeffachuu akka dandeenyu baay'ee isaa as jalatti kanan barsiisee jiru jechuudha. Isa kanaaf sabiskiraayib gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa barnoota keenya guyyaa har'aa keessatti kallattiidhaan bifa kamiitiin maallaqa ga'aa argachuu dandeenya kan jedhutti hin seeniin fuuldura gaaffii tokko lama deebiseetan gara kanatti ce'aa jechuudha. Koomentiidhaan yuutuubii maallaqa kaffalu mataasaa akkamitti banachuu dandeenya kan jedhudha. Namoonni baay'een kan na gaafachaa turtanii jechuudha. Isa kanaaf xiqqoo yeroo dhabee viidiyoolee irratti nu hojjetin har'a ga'e guyyaa har'aa kana asumaan kanan isiniif ibsu ta'a jechuudha. Egaa yuutuubii maallaqa hojjetu akkaataa kamiitiin hojjechuu dandeenya kan jedhu haala salphaadhaan isinitti himaa jechuudha. Amma chaanaalii maallaqa irraa hojjechuu dandeenyu jalqaba irratti chaanaalii keenya akka inni hawwataa ta'u yookaas akka beeksisni irratti hidhamuuf hawwataa gochuun dirqama nurra jirudha. Fakkeenyaaf viidiyoon keenya beeksisni utuun irratti hin hidhamin homaa faayidaa hin qabu. Akka beeksisni irratti hidhamuuf mijataa gochuu jechuun wantoota babbareedoo ta'an irratti hojjechuu jechuudha. Wantoota babbareedoo ta'an irratti hojjechuudha. Egaa ergasii booda aayidiyaa filachuudha. Aayidiyaa jechuun wanta irratti hojjechuu qabnu. Fakkeenyaaf warri kaan intarteementii irratti hojjetu, warri kaan koomedii irratti hojjetu, warri kaan immoo akkasumatti callisanii viidiyoo TikTok irraa fuudhaniitu jechuudha kan isaan asirratti gadi buusanii. Aayidiyaa filachuu qaba jechuudha. Aayidiyaan fakkeenyaaf intarteementii akkasumas edukeeshinii yookaas muuziqaa wantoota adda addaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf akkuma kana dura viidiyoo koo gara dhumaa laxxanii yoo ilaaltan muuziqaa fa'aa kan hojjechaa ture faarfannaa irratti jechuudha irra guddeessa. Keessattuu yeroo dhiyoositti kana edukeeshinii irratti xiyyeeffadhee hojjechaa kan jiru jechuudha. Aayidiyaa mataa keessanii qabaachuun isinirra jiraata jechuudha. Erga aayidiyaa mataa keessanii qabaattanii booda guyyaa guyyaadhaan yoo xiqqaate viidiyoo 2 hanga 3 yoo isin danda'ame irratti hojjechuu qabdu jechuudha. Viidiyoo 2 fi 3. Egaa kallattiidhaan karaa ittiin maallaqa bareedaa argachuu dandeenyu inni jalqaba kaffaltiidhaan karaa kaffaltii argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf maallaqa doolaara 10 kaffallee egaa biyya keenya keessatti xiqqoo opshiniin isaa cufaa waan ta'eef VPN baneen isinitti agarsiisa jechuudha. VPN banee isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf gara VPN deema. Egaa irra guddeessatti VPN wajjin kan wal qabatu barnoonni keenya guyyaa har'aas waan ta'eef faayidaa VPN illee asumaan isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf VPN banaan jira. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti beeksisni hojjetu waan ta'eef jechuudha. Wantoota tokko tokko asirratti agarsiisuuf kan rakkisu kanaafidha. Amma fakkeenyaaf egaa kallattiidhumaan viidiyoo keessan seena. Viidiyoo yookiis kun akkuma argitan viidiyoo kan dhuunfaa keessanii ofii keessanii hojjettan jala gaafa dhuftanii iimeelima keessan yookaas viidiyoo kan keessan jala seentanii gaafa dhuftanii laayikii, sheerii, piroomoot kan jedhu kanatu jira jechuudha. Remix, thanks, download, save, report kan jedhu jira. Amma thankisiin kun akka super chat yookaas kennawwan adda addaa karaa ittiin namaa laannuudha. Inni guddaan karaa ittiin maallaqa hojjennu yookaas viidiyoon keenya akka vaayiraalii bahu kan nuuf godhu piroomooti kana jechuudha. Piroomotiin kun sanaaf nu fayyada. Irra tuqeen seenee isinitti agarsiisa piroomooti kanarra. Amma fakkeenyaaf
audience gross video views kan jedhutu jira. Amma fakkeenyaaf video views kan jedhu kanarraa al tokkoof tuqee yoon seene haala kanaan naa fida. Kallattiidhaan Google AdSense account jedha. Google AdSense waan kana fakkaatudha kan inni jedhu next darba. Ammallee kunoo fakkeenyaaf viidiyoon koo kun viidiyoon jalqaba irratti tuqe viidiyoo yeroo darbe hojjedheera. Hojii onlaayinii maal kan jedhu kana jechuudha. Maqaa yuutuubii kooti description naardostube jedhee jira. Haaluma kanaan ol ofii gaafa inni ilaalu kunoo akkaataa kanaatiin naa fidaa jechuudha. Next jedha. Location Itoophiyaa jedha. Next jedha. Isa booda kunoo bakka kanatti kaffaltii kan inni na gaafatu. Isa booda yoo xiqqaatee $50 kan inni jechaa jiru. Kana qannasuus nan danda'a. Egaa biyyan keessa jirutti filadhee jechuudha. Kanuma qabee gad harkisee haga $5tti fide. Isa booda next jedha jechuudha. Amma fakkeenyaaf egaa kallattii adda addaatiin deemee maallaqa kanaa yoon OKX irraa qabaadhes waan irraa qaburraa asirratti nan bitaa jechuudha. PayPal irraas haa ta'u asirratti gaafa bitu viidiyoon kun vaariyaalii naa ba'a. Isa booda maallaqa naa lakkaa sabiskiraayibiin naa dabalama. Warri maallaqaan viyuu bitachuu barbaadan jechuudha. Viyuun kun optionii isaa yuutuubii matu kaa'ee jira waan ta'eef. Inna bifa kanaatiin gaafa asii dhuftanii guuttan isinii bitamaa jechuudha. Isinii bitama kallattiidhaan immoo PayPal yookaas optionii kaffaltii asirraa waan hin qabneef keessa seenuu nan barbaachisuuf fakkeenyaaf gaafan istiidiyoo yuutuubii keessa seenu xiqqoo neetworkiin koo baay'ee VPN waan hin banee jiruuf seeraan naa dalagaa hin jiru garuu obsaan amma inni banatti na dhaggeeffattu. Egaa inni kun irra guddeessatti namoota kaapitaala gurguddaa irraa hojjetaniif kan inni fayyadu malee namoota noormaalii yuutuubii hojjetaniif akkasuma waan hin fayyadneef. Amma fakkeenyaaf kunoo new video promoter kun kanallee bifuma kanaan next jennee viidiyoo barbaanne haaraa post goone maallaqaan irratti kaffallee kaffaltii erga xumurree booda amma fakkeenyaaf kunoo inni kun kaffaltii xumuree jennaan get start jedhee xumuruu bichaadha jechuudha. Garuu ammaaf kaffaltii waan hin xumuriniif nan seensisu yookaas naan xumuru jechuudha. Kanaaf maalan godhaa dudduubatti deebi'eetan haaraa kaasee viidiyoo kan biraa isinitti agarsiisa yookaas karaa lammaffaatti maallaqa argachuu dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Inni karaa lammaffaan akkuma argaa jirtan VPN fayyadameen jira. Kanaaf VPN fayyadamaa jiru kana amma biyya kamirraa akka jiruun seenee isinitti agarsiisa jechuudha. Amma fakkeenyaaf VPN kun biyya kamirraa akka jiru biyya Kanaadaa irra jira. Biyyoota addunyaa irraa yuutuubiin maallaqa bareedaa keessatti kaffalu keessa biyyi Kanaadaa biyya ishee tokkodha. Inni kan biraa USdha. Kan biraan Awustiraaliyaadha. Biyyoonni kun biyyoota filatamoo waan ta'aniif VPN keessan gara biyyoota sanaatti naannessuudha jechuudha. Amma fakkeenyaaf kanneen akka biyyoota Arabaa kanneen Duubaay fi Beeruut wantoota akkasii keessatti viyuu 1,000 irratti yoo baay'ate $1 wantoota kana hin caalledha kan inni kaffalu jechuudha. Isa sanaa fi gaafa viidiyoo keessan daawwattan VPN keessan gara Ameerikaa yookaas Kanaadaa yookaas Awustiraaliyaa wantoota kanarra kaa'achuu qabdu jechuudha. Isa kanarra gaafa keessan viidiyoon yuutuubiin keessan kallattiidhaan maallaqa akkaataa biyya sanaatti isin herregaa jechuudha. Innaaf viidiyoo keessan haala kanaatiin VPN fayyadamtanii ofii keessaniif daawwachuu ni dandeessu jechuudha. Akkuma beekamu VPN tokko yeroo darbee kompiitara irraa isinitti agarsiiseen ture akkaataa sanaatiin laaptooppii warri qabdan keessattuu laaptooppii keessa irratti inkoogniitoo windoo fayyadamtanii VPN irratti bantanii kaachap isin gaafata yookaas eenyummaa kee mirkaneessi kan jedhu yookaas ati roobootii miti kan jedhu isin gaafata. Isa sana wanta inni isin gaafatu ergatti guuttanii dabartanii booda kallattiidhaan viidiyoo keessan xabsisuu dandeessu jechuudha. Dupliikeet gootanii xabsisuu dandeessu. Isa booda kallattiidhumaan sa'aatii 24 keessa milikkita argitu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf milikkita maallaqni isin eeda'amu jechuu barbaade. Amma fakkeenyaaf viidiyoo tokkoon fakkeenya fudhadhee isinitti agarsiisa. Viidiyoo ani
torban kana keessa shaakala irratti godhe yookaas yaalii irratti godhe. Ani reefuu wanta kana ofii kootiif waan hin yaaleefan barumsa kana kan isiniif qoode jechuudha. Amma fakkeenyaaf analyst keessan dhufa. Analyst keessa erga dhufee booda gara karaa YouTube studio seenaa. Analyst keessa erga dhufee booda gara maallaqaa deemaa jechuudha. Maallaqa keessa erga naqee booda akkaataa kamiitiin viidiyoo tokko irratti ofii kootiif ilaalee maallaqa akkan hojjedhe sitti agarsiisa. Kan achi as ofe jechuudha. Normally natural fakkeenyaaf viidiyoo asitti argaa jirtan kana viidiyoo tan torbanoota kana keessa gadhiisedha baay'een isaanii. Viidiyoo tan torban kana keessa gadhiisedha waan ta'eef viidiyoon kun harka caalaasaa fakkeenyaaf bira darbii deemu kan jedhu kana yoo argitan 0.18 viidiyoon kun 0.2 qaba ture saantiba torbee dheengadda guyyaa 2 dura ofii kootiif VPN fayyadamee gaafa sa'aatii 24 keessatti taphachiisee ilaalu 0.18 naaf godhee jechuudha. Egaa gaarraatti hin qannasaa jedhee eegaan ture garuu hin qannafne kanaaf viidiyoo irratti isin hojjedhe. Haala kanaan fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Barnoonni guyyaa irraaf qabadhee isiniif dhufee kanumaadhaan amma xumuraatti waan dhaggeeffattaniif